Zaki Ilu. Miliyoona sadii abbaate miliyoona sadii. Miliyoona sadii galuu maal gochuun qaba namoo? Bakka akkuma ammaa yoo magaalaa kana keessa deemee tokko garafuun qaba. waan ta'e fattaruu qabdu waan haaraa wayi. Maalin godha beektaa? Miliyoona sadiitti kan inni qabuun inni nama dubbiseetti miti. Nama fakkaata. Inni nama dubbisee miti miliyoona sadii qaba argate. Kanaafuu maal gochuun qaba akkamittiin argachuu danda'a miliyoona sadii? Waan ta'e bakka addis nagar Irlaanganiin keessatti. Okay, Irlaanganiin keessatti. Waan ta'e inni nama dubbise anuu namatti mee'utu akkam jedha. Namatti mee'utu. Alaa mee mannafashaa kanatti achi qabi. Suuraa amma ka'ee mannafashaa kana keessa warra jiran. Enggak, nanti bisa enggak. Berarti ada debar. Warna mannafashaa kana keessa jiran qabeetu mutu asii. Garafe. Nyargadhu. Amma sitti duuba sitti dhufti malee jirti. Atau haidamu achi booda inni guuttadha miliyoona sadii galu. Ta'u guuttatu. Qaddis fatahaadha nagar. Amma inni nama dubbisee argate. Maa daaboodha inni maqaan isaa? Daaboo. Daaboon nama dubbisee miliyoona sadii argate. Ani namatu mee'oo ishii. Intau sunis. Biyya kanatti nama jaallatamu suniti jaallatamu isheen. Waan nama kolfisiisu wayii fide. Waan nama kolfisiisu. Firaankii faa nama gochuu. Waan nama boochisu nutu amma bakkuma garaagaraa dhaqeetuun booyoo. Numan boo'a. Kila jedheetu. Innoon waa. Innis hin fida. Subscribe kana afaan fiduu. Follow kana afaan fiduu. Hin fida garuu anuma waan tokko sitti hima. Kaameeraa fudhadhuuti nama jalaa kana fuudhiiti. Bakka piraankii godhe nama kana. Nama hin beekne kana. Kaameeraa si dudduuba. Namni waan beekne biyya Jarmanii keessa hin jira amma argadha. Na dhungadhu taane waanuma hin taane firaagan. Waanuma hin taane gaafatta. Bakka akkanumatti namni silaalaa deemu waanuma bareedaa. Sin jaalladhe taane. Amma barama amma sin jaalladha na dhungadhu akkana kun amma baay'ee amma karaa biraa wayitiin ku barbaade karaa biraa amma tokko bakka namoonni walitti qaqqabaman kana laakka kana bakka mannafashaa akkasii deemeetu kidi biliqireetu mamboo nanti sintau nama silaalte malee tokko singoot waa tokko singoot kidi ina laala dikama kidi biliqireetu mamboo inuma dhiyya Entah, waan mana mukul fisi semua. Mukul fisi semua. Udah yono makai yono nama mata kan kita kil bilik ada boy. Satu, ini masih lalti mana? Wallahi je. Anak kau bisa amat tu dikah? Itu kol fiti lah je. Itu mereka kau kia kan abad dekate bos kau nangkol ban. Nevi di ken. Kayak boy wallahi. Wallahi Latif. Nangkon pamalembo. Amma rakkoon kan keessa kolfisiisuu qofaanii miliyoona sadii argachuu dandeessa jetteeti. Ishee. Qabaanuma addis nagar. Waan haaraa wayii faxxaruu qabda. Kun qochi addis nagar no addis nagarii kana addis nagar maali amma qoy garuu wanta akkasitti moon laa guyyaa kana amma arafaa miti kun yaadadhu waggaa irraa yoo lubbuun achi geenya. Inshallah. Mee tilmaameeti waggaa irraatti tiiktookii agamiin nan gaa itti yaaddaati. Miliyoona tokkoon hin geessu. Miliyoona tokkoon. Yoo jajjabaatte immoo miliyoona 5 iyyuu ga'uu hin dandeessu. Akka mansiin jedhee waan haaraa faxxarree feennaan waan haaraa fiddeenna waan namatti tolu. Okay. Bakka. Waanuma bakka haaraa wayii barbaadna miti. Waan haaraa wayii. Eshi. So. Waan makiina haaraa yuun faxxaran waan haaraa waan nama kolfisiisu faxxaru waan badaa namatti hin jabaatutti yaadna. Yoo hin baay'iste miliyoona baay'ee hin baay'iste nama so waan akkasii sun nama waa hunda keessaa baheedha wanti namni waan akkasii ka godhu hin baay'isinis. Ammuma Nanti kita akan ada. Okay.